السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو تفجلتمتو تا هردفتو تهيا بقيا جراتني سنين جتشا ديبي ادو فيزرا سينا من قدتي في شمران سديه كتا صدفاتي في كتا طمراتي سينا كان ايقال لندرتي نبي كنرتي صلوات بوسا صلى الله عليه وسلم. إذا خبجمتو تهيا باكي تدابي جارتين تنججودا من زبيدا ومن تنتو من زبيدا دايتي زبيدا نمو أن هذا وهيتو هنقبو جتو في الرديبي سودان إسين جتو فول إسي قراتشتي أونين إسي لافتي حميلين إسي جابودان غارا karaa dhufteeti irra deebite eega kana ammoo qaallettiin tuni jechuudha jaartiin tun namni kamuu ilma ofiitirraa yoo waan akkana dhagaye hedduu keessi isaa socho'a jechuudha osoma karaa deemaa jirtu qubatte jechuudha gaaddisa wahii jala. Eega kana namni kun nama umriin isaa guddaadha nama umriin isaa achi deemedha jechuudha jaartiin tuni mukuma kana jala rafte saree xiqqaa isii eegu wajjin guyyaa borumtaati kaatee gara mana intala isii tajidduu galeetti jechuudha gara mana Sihaam imalte. Egaa manguddoon tuni ta'abbii yeroo dheeraa booda bakka Sihaam jirtu geette naannoo san iyyaafattee mana isii dhayte karra itti dhodhoofte. Isiin karra itti dhodhoofnaniin yeroo gabaabaa keessatti hojjetaan yookaan eegan karra sanii jalaabanee ani haadha Sihaamii akkasuma immoo Sihaamitti himi ani haadha isiiti akka isii ziyaaruu dhufe itti himi jettee itti himte. Eegas hojjetaan fiigee Sihaamitti himi. Sihaam immoo akkuma dhageetteen akkuma haati isii dhuftee karra dhaabatti dhageetteen fiigaa karratti itti gabbaatee isii ofitti qabdee dhungatte. Yaa Allah gammachuu kana hin jedhamnetu haadha kanatti dhagahame. Egaa haati tuni ofiin haasayaa. Ani hin beeka akka daawwitiin sunnaan kijibdu hin beeka jedha sesseeqataa osseentee teette jechuun mana Sihaam mana bareedaa mana isiin seenu miti takkaa ilaalattu argitee hin beekne kana keessa. Egaa Sihaam akkuma haati isii teetteen daddaftee hojjettoota isii waan nyaattu waan ummanti dhuydu fidaaf jetteen jechuudha. Yeroo kanatti osoo isiin nyaattee dhuydee hin geessin jaarsi Sihaam dhufe. Jaarsi Sihaam dhufe ennaan Sihaam yaame jechuu isiin illee haadhatiyya ummatiyya dhifama waa xiqqoo booda hin deebi'a jettee gara jaarsa ofii imalte jechuudha. Manuma keessaa waama waan ta'e. Egaa jaarsi Sihaam kun yoo dhayxee Sihaam bira geettee sagalee itti ol fuudhee akka naannoon sun guutuun dhagayutti maaltu as isii fide ani dhaqii ziyaarii siin jedhe malee haa dhufteen wajjiteettu siin jedhe ani qabeenya isitti kennu takka hin jiru qabeenyi isiin naa wajji qabdu qabeenya isii kenneetiin isiin kunuunsu takka hin jiru jedhe dallanee itti iyye jechuu Sihaamitti haadha Sihaam tana of biratti jibbuu irra. Yeroo kanatti sagalee kee qaqqabadhu jetteen Sihaam waa'uma xiqqoo nyaattee booda hin deemti jetteen. Isiin jechuudha Sihaam jaarsa ofii kanaan jaarsa kiyya kabajamu ani wanta as isii fide hin beeku isii as fide hin beeku garuu nyaattee dhuydeennan yeroo dhiyoo keessatti asii deemti hin aariin narraa jettee jaarsa kana sossobde jechuudha. Waan isiin jettu kana haati isii hin dhageette jechuu ammallee naasuu lammatan naate jechuu ta Zubeydaa ta maalta isii tanallee sanuma sanii jechuu haati tuni takka jecha akkana irraa hin eyne anumatuyyuu jechuudha hin sobsiise malee daawwitiin dhugama dubbatti jettee osoo jarri haasawa ofii sanuu hin fixatiin gara mana ofii deebite. Kanaa manna jette haasaa jecha akkanatti onnee nama dhukkubsu kana dhaga'uu caalaa addatiyya kophaa kiyya saqalaa kiyya bututaa keessa jiraachuu wayya jettee gara mana ofii deebi. Yaada fi yaaddoon isii haguugee dukkanti isii haguugdee yeroo kanatti waan duuti isitti dhiyaatte itti fakkaate jechuun waan duuti itti dhiyaatte of seete jechuun. Egaa haati tuni deemsa yeroo dheeraa booda ta'abbii yeroo dheeraa booda gara mana ofii deebite hedduu hamileen isii cabee hedduu socho'uu waa takkatti siquu dadhabde jechuu keessi isii abdii murate. Egaa galtee rafte jechuu guyyaa borumtaatii kaatee daawwitii san yaadatte jechuudha. Eenyu yaadatte beeytanii daa'ima intala isii xiqqoo intala irraa booda ragadii yaadatte jechuudha. Kanaan duratti yeroo daawwitii san fuutee Zubeydaa fi Sihaamii fi ragadillee laaltu wanta ragad irra tare yeroo ragadiin daawwitii san keessatti isii yaadattee laaltu jechuudha. Ragad abbaa manaa isiitiin yaa kabajamu abbaa manaa kiyyaa an ummaatiyya hedduu yaada cinqamee jira isii arguu barbaada isitti dhaquu barbaada jettiin jechuudha. Achi keessatti yeroo sanitti
inni immoo tuyyuu kabajamtuu jaartii tiyyaa ani immoo abbaa manaa abbaa kiyyanarraa dhukkuba abbaan kiyyaa yeroo fayyetti waadaan siiseena akka ummaa tantee bira si fidu jedheeni waadaa galuuf argite jechuudha. Haati tun yeroo gara manaatitti deebite intala isii tanatti isii ilaaluu barbaadde jechuun garuu hin sodaatte. Daawwitii tana keessatti ammallee yoo ragadi ilaalee ragadillee homaa waanuma Zubayda fi Sihaam irraa arge yoo irraa arge akkam taha jettee laaluu sodaattee ofiin mari'achuuf yeroo dheeraa itti fudhate jechuudha. Egaa haati tuni garaa haadhatti waan ta'eef lubbuu ofii of qaqqabdee waan dhagahillee dhaga'uu qaba waan arguu qaba jettee daawwitii tanaas fuutee maqaa ragad dubbatte jechuu yeroo kanatti akkuma televiziyoonatitti sosochoote ragadeen tuni isitti mul'atte jechuu yeroo kana ragad mana ofii keessa saqalaa xiqqaa keessa jechuu abbaa manaa ofii wajjin jaalalli guddaan kan fuula isaanii irraa mul'atu mana ofii keessa teetti yeroo kana itti haasofti ragad jaarsa isii kanatti yaa abbaa manaa kiyya ani ummaa tiyya hedduu yaadee hedduu isiif cinqamee jira maal qaba osoo dhaqee ziyaare jetteen yeroo kanatti innis yaa ragad wallaahi kinu haala abbaan kiyya keessa jiru hin argita kanaaf malee ani waa takka haadhateet irraa siin kutu garuu mootuyyuu ammas beellaman siiseena gaafa abbaan kiyya kanarraa jijjiirame akka dhayxee zihartu jedheeni isii tana mootuyyuu jajjabeessa jechuu haati tun yeroo haasawa isii kana dhageette hedduu gammaddee bootte gammachuu daangaa keessa kutte jechuudha. Yaa ragadii tiyya nuura ija tiyya sima namni yeroo kamuu hin jijjiiramne gara laafetti tiyya wallaahi atiin tuni dahabaa fi warqiilee gugurdaa haqa godhatta jettee achi keessa itti haasofte fuula gammachuutiin jechuu ragadi. Egaa haati tuni daawwitii harkaa qabdu lafa keettee gammaddee gammachuu daangaan qabne takka gammaduu wajjin kokkolfaa seeqata halkan san bultee ani wanni isii yeroo sanitti murteeffatte osoo isiin edaanuu isii rakkinnatu natti dhufuu dhoorge malee isiin natti dhufuu hawwii qabdi jettee amma immoo tuyyuu eega isiin natti dhufuu hin danda'ini ana itti dhaqa jettee ganamatti ulee ofii dhadhaabsata saree xiqqaa isii eeguu wajjin gara biyya isii imalte deemsa yeroo dheeraa booda dhayxee achi geettee karra itti dhadhoofte yoo kana jechuudha ragad fiidee karra jalabante yoo haadha ta'uu argite iyyitee sagalee guddiftee boottee haadha ofii tanatti maramtee mataa harka isii dhungattee oseensiftee mana ofii keessa teessifte jechuudha. Haati tuni hedduu takka qalbiin isii rarra'aa jirti jechuu waytana booda waa dhufanii akkuma ijoollee tiyyarraa arge sawa irraa ergaa jettee sardama guddaa wajjin yeroo kanatti abbaan manaa ragad gale jechuudha. Yeroo galee haadha isii tan achitti arge inni kunillee jechuudha. Duraayyuu nama gaariidha jedha isinii himee jira yeroo haadhatan argee akka nama haadha ofii argeetitti dhungatee ofitti qabee gammachuu guddaa fuula ifuu wajjin jechuudha. Haadha tana qubsiisan haati tuni mana jechuudha duraanii garuu mootiyyuu kan jaalalti haarofti keessa jirtu keessa qubatte jechuudha ijoollee tana wajjin saqalaa bututaa keessa garuu mootiyyuu jaalalaa fi gammachuun achi keessaa bahuu kan immoo masaraa mootummaa caalaa keessaa bahudha jechuudha. Isiin tuni gammachuu ijoollee isii lamaanirraa hin argin jara kanarraa argite jechuudha. Egaa ragad haadha ofii tana teessiftee wajjin haasa'uu eegala ummaa tiyya dhiifama amma dhufee zihaaruu dhabuu wajjin amma dhufee si zihaaruu dhabuu kiyyaaf dhiifama jettee marraa hedduu irra deddeebitee dhiifama gaafatte yeroo kanatti haati isii rakkoon qabu jettee haasaa isii addaan kutte ni beekaa sababni ati immoo tuyyuu natti dhufuu dhabdeef sababa soddaa kan kee dhukkubuuf jetteen jechuudha. Maalitti beeyta jettee haadha ofii tana gaafatte ragad yeroo kanatti lakki keessuma kiyyatti waanuma akkanaatiif narra hafti jedhee yaade malee wanni biraa hin jiru jettee intala ofii tana amansiifte. Egaa turtii xiqqoo booda jechuudha dhiifama gaafatte gara saqalaa ofii deebi'uuf achi baate jechuudha. Maaliif jennaan isiin tuni haati tuni gammachuu daangaa takka hin qabne gammadde jechuu intala ofii tana argitee jirti onneen isii qalbiin isii hedduu raahaa argattee jirti jechuudha. Gammachuu guddaa wajjin gammachuu akka nama bararuu tahuu wajjin jechuudha. Maaliifuu jennaan gaafa ijoollee san bira as deebitu nahaa booyaa hedduu takka hamileen isii cabad deebite jechuu garuu har'a gammachuu guddaan gara mana ofii deebite jechuudha. Osoma kanaan jiru yoo galteetiin hin jette wanni ani qabu guutuun ammallee dhahabni immoo tuyyuu gaara keessatti goda keessatti ergisuun hundi karaa gatta'uu qaba. Ragadiin tuni nama hin jijjiiramne nama yeroo kamuu haadha ofiititti hin jijjiiramne jedhaa ofiin haasofte jechuudha. Haati tuni guyyaa wahii gabbaate
yeroon dheeraa ture jechuudha. Yeroo dheeraa booda gabbaatee karra ofii tana dura teetti osuma teettu ilaalatti agarte jechuudha. Ragadii fi jaarsa isii meeshaa waan qaban fe'atanii kadeeman jechuudha gara mana haadha ragattan. Egaa yoo itti dhufanii haadha tana bira gahanuu akka abbaan jaarsa raga kuni du'e itti himan jechuu. Inni duunan immootiyyuu waan qaban fudhatanii akka haadha tanaa wajji taa'uuf mana isiititti galanii isii wajji jiraachuuf dhufan itti himan jechuu. Yeroo kanatti isaa du'e rabbiin rahmata isaa haa godhu jechaa jechuudha. Haati tuni ofitti qabdee gammachuu daangaa hin qabne takka gammaduu wajji jechuudha. Jara lachuuyyuu ofitti qabdee gammachuu guddaan isaan simatte yeroo dheeraa turan jechuu. Akkasumatti yeroo dheeraa turanii borumta ammootiyyuu ganama qophaayatiin eegaa ugur deemna jetteeni itti himte haati tun. Egaa jaarsa ragad kana maqaan isaa Farahaat jechuudha. Inni kun umma dalagaa qaba bordhiifama naa godha jennaan lakki bakki kun bakka waan kamirraayyuu irra caaladha na duuka deemuu qabdan isin lachuu jetteeni isaan amansiisa. Egaa ganama nyaatanii dhuganii jennaan akka inni harree isaa fuudheetiin gara gaaraa wajjin imalu gaafatte. Gaara kanaan dura abbaan ragadii fi ragadillee waltaraa keessaa mootiyyuu jechuudha muka muranii ittiin jiraataa turan san gara gaaraa wajji imalan jarri sadiin. Yeroo madhiyoo keessatti goda kanan dura daawwitii keessaa fuute san bira gayan. Egaa haati yeroo kanatti shaamaa bantee goda sanitti seena. Egaa ragadiin tuni hedduu takka mootiyyuu waan kanarraa jechuu dinqisiifatte. Kanaan dura ragaddu gaara kana keessa beeka malee haati hin beektu waan ta'eef. Egaa akkuma goda san ibsatanii keessa seenaniin dhagaa bira gahan jechuudha. Goda san keessa dhagaa wahiititu jira. Kanan dura dubbadhe dhagaa san bira gahanii dhagaa san duuba immoo sanduuqatu jira jechuudha. Yeroo kanatti jechuudha haati ragattuuni soddaa ofii kanaan jechuudha akka mootiyyuu sanduuqa kana banu isa gaafate. Yeroo abbaan manaa ragad sanduuqa kana banetti dinqii guddaa ajaa'iba guddaa tokko ajabsiifatan jechuudha. Dahaba achi keessaa ifu jechuu. Shaamaa xiqqoo ifu kanarratti wayita isa irratti qaban dahaba achi keessaa ifu kana laalanii hedduu gammadan. Gammachuu daangaa hin qabne gammadan jechuu. Yeroo kana haati gatteettee ragaditti himte jechuudha. Sirrii yookaan icciitii abbaa isii akkasumallee mootiyyuu waa'ee daawwitii irraa kaasee daawwitii sanirraa ilaa haga dahaba kanaatitti itti himte jechuudha. Egaa waa'ee daawwitii kanaa irraa waa'ee obboleeyyan isiitii fi waan obboleeyyan isii dalagan hunda ragaditti himte haati tun. Ragadiin tun garuu hedduu rifatte obboleeyyan ofii irraa waan akkanaa dhaga'uuf. Garuu mootiyyuu wanta immoo kuusaa kan argachuuf isiin jechuu qabeenya haga nagayu kana argatuuf gammachuu takka gammaddee hin beeyne gammadde. Yeroo kanatti ragad hin gaafatte jechuudha qabeenya kana yookaan warqiiwwan kanarraa. Lakki abbaan kan kee haga beeku rabbuma beeka jettee maaliifuu jennaan inni kun dhagaa kana duuba jira jettee deebii kenniteef haati ragadiif. Abbaan kan kee yeroo sanitti wanni isa yaachisu waa'ee mootiyyuu mana kennati daawwitima kana qofatti fayyadamu malee waan inni of duuba lallaaleetiniin sanduuqa kana arge hin se'u jettee himteef jechuudha. Egaa haati tuni jechuudha soddaa ofii kanatti himtee akka mootiyyuu inni warqii kana yookaan sanduuqota kana hararratti fe'ee gara mana deebi'u isa gaafatte jechuudha. Warqii kana fe'anii gara saqalaa bututaa isaanii deebi'e. Egaa qabeenya guddaa qabeenya umrii isaanii keessatti takkaa hin arganna jedhanii yookaan hin arginaa jedhanii yaadanii hin beekne kana fudhatanii gara manaa galan hundi isaanii gammachuu daangaa hin qabne gammaduu wajji jechuudha. Qabeenyi kun jireenya keenya kana nu jijjiiree ni fooyyofna jedhaa jechuudha. Garuu immoo haati osomaa kanaan jiranuu ijoollee lamaan isiisaniif hedduu dhukkubsatti wanta isaan keessa jiraniif wanta isaan isirratti raawwatan saniif jechuudha. Egaa jaarsi mucayyoo tanaa dahaba kana warqii kanarraa gurguree bakka mootiyyuu saqalaan isaanii ture sanitti fooqii ijaare. Amma immoo daldala garaagaraa bitaa mirga deemee daldalee waan guddaa fooqii saqalaan xiqqaan suni gara fooqiititti ijaaramee fooqiin sun immoo hojjettoota garaagaraatiin guutame. Hojjettoonni kun jiraachuu wajjin ragatta akka nama haadha isiitiif hin ajajne. Ofii isiitii isii kaddamtee dhiixee uffiftee obaaftee jaalala kana hin jenne gammachuu kana hin jenne haadha tanaa wajji jiraataa turte. Egaa Farahaat jaarsi ragad kuni deemee nagadee nama hunda biratti katama suuqiilee bakka hundatti nama beekamaa nama jaallatamaa tahe nama rakkataa gargaaru nama daaraa uffisu nama beelayaa beela baasu nama dheebotaa dheebuu baasu tahe jaalala inni namaa qabu wajji ummanni
jaalala daangaa hin qabne isa jaallate, kabaja daangaa hin qabne isa kabajan, nama akkaan jaallatamaa fi kabajamaa akkasuma abbaa qabeenyaa guddaa biyya sanii ta'e. Egaa osuma kanaan jiru guyyaan dheerate, guyyaa wahii jechuudha. Sihaamii fi Zubeydan dhufanii haadha ofii tana akka zihaaran gaafatan. Yeroo kanatti haati tuni hedduu rifatte. Jarattiin immoo ijoolleen saree na hanqiftee na ariite sun maaliin immoo har'a namatti na deebifteetiniin zihaaruuf immoo saqalaa kenna kanatti dhufte jettee hedduu naasuu takka hin jedhamne naate jechuu haati tuni. Zubeydan jireenya ilmi namaa jechuudha. Abbaan qabeenyaa mootoleen garaagaraa jiraataa turte abbaa manaa ofii wajjin. Garuu mootuyyuu qabeenyi abadan zalaalam hin tahu jechuudha. Qabeenyi sun hundi dhumuuf ta'a. Abbaan manaa isii daldalaa guddaa ture jechuudha. Garuu mootuyyuu daldala san kasaaree guyyaa wahii jechuudha. Daldala san kasaaree ganaa gaddeebi'anii saqalaa xiqqaa bututaa keessa jiraataa turan. Guyyaa wahii mootuyyuu haga obsee isii tana itti iyyee fuula isii keessa jechuun waan silaa keessa isaa jiru hunda itti baafatee jechuudha. Lola tirtira jechuudha. Eega san immoo deebitee fuula isaa hin agarre jechuudha. Garri isiin gortu jira hin jiru. Gara haadha ofirraa ariite fi saqalaa kanaan dura abadan ittiin deebi'u jette san isatti deebite. Egaa Zubeydan gadda kana hin jedhamneen, nadamaa kana hin jedhamne, seenaa kana hin jedhamne seenahuun gara mana haadha isii deebite. Sihaam immoo jechuudha qabeenya guddaa isaan qaban san jechuudha. Itti dhufanii mana isaanii cabsanii waan isaan qaban hunda guurratanii qabeenya isaanii hunda fudhatanii biraa deeman jechuudha. Jarrillee xiqqaatanii gad deebi'an. Egaa akka gaafa saniitirraa jechuudha jaarsi Sihaam ala keessa deemee iyya. Maraattuu tahee manatti galuu dide. Isiin illee waan gootu hin qabduuf seenaa guddaa wajji hamileen isii qalbiin isii cabuu wajjin gara haadhaa deebi. Egaa jarri kun deemanii yeroo saqalaa yookaan bakka saqalaa duraanii san gahan saqalaan achi hin jiru. In gaggaafatan garana deebanii bitaa deemanii mirga deemanii mana kana suqan jechuudha. Saqalaan sun immoo tuyyuu akka saqalarraa fooqii guddatti jijjiirame. Haati sun immoo laafinna sanirraa akka immoo tuyyuu hojjettoonni gugurdoon achi fooqii san keessatti ajajamanii waa hundaanuu guutuu tahanii guutaman itti himan jechuudha. Iyyaafatanii fooqii san dhaqan. Haadha isaanii bira jechuudha. Egaa seenanii haadha ofii argan jechuudha. Zubeyda fi Sihaamillee lukarratti lafa dhayanii haadha ofii kana dhiifama gaafatan sitti balleessine dhiifama jedhanii jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyyamee isin akka mataa keessaniititti haati tuni dhiifama ni gootiif moo hin gootu jettanii yaaddan. Adara mee koomentii naa barreessa. Haati tuni waa kana hunda haati tuni jalqabarraa ilaa haga isaan achi gaanitti wajji ifaajjee ta'abdee dadhabdee achiin geettee eegas jarri immoo achi geennan jechuudha. Haadha san saree hanqisanii ofirraa deebisanii immoo tuyyuu jechuudha waan ilma namaati irratti hin dalayne isirratti dalagan. Har'a immoo rabbiin qabeenya san hunda isaanirraa fuudhee isaan kana immoo xiqqeessee akka isaan isii xiqqeessan sanitti mana isaaniitti deebisee gaafa immoo tuyyuu jechuudha luka jalatti kuftee dhiifama gaafattu mee osoo isin taate dhiifama ni gootani. Haati tuni dhiifama hin gootiif moo hin gootuuf. Egaa deebiin gaafii kanaa jechuudha. Haati tuni ofitti qabdee immoo ijoollee tana jechuudha. Bitaa mirgatti hammattee imimmaan dhangalaasuu wajjin isinii dhiisee jira. Dhiifama isinii godhee jira. Akkasuma abshiru bilkhayri jetteeni ijoollee tana gammachiifte jechuudha. Yeroo kanatti ragad gammachuu daangaa hin qabne gammadde. Sababni isii obboleeyyan ofii yeroo dheeraa hin argini wal agarte. Egaa yeroo kanatti hundi isaanii walitti dacha'anii bakka takkatti dacha'anii gammachuu guddaan jiraatan. Haatillee ijoollee tana dhiifama gootee akkasuma khayrii gugurdoon abshiru jetteeni gaafa kanatti isiin nama qabeenya guddaa nama qabeenya bal'aa qabu jechuudha. Maatiin kuni maatii gammachuun jaalalaan jiraatu ture jechuudha. Itti gaafatamummaa isaanii kan fudhatu farahaat kabajamaa jaalatamaa abbaa mana ragadi jechuudha. Egaa seenan kenna kan guyyaa har'aa dhumatee jira obboleeyyan kiyyaa. Yoo isin gammachiise laayik sheer sabskiraayib naa godhaa koomentii babbareedan hamilee na jajjabeessan isiniin jedha. Akkasuma immoo seenan kunii hedduu dheerataa seenaalee gaggabaabaa seenaalee babbareedaa qabadhee dhufa bi'idhnillaahil kariim. Garuu immoo tuyyuu jechuudha yeroo ammaa kanatti wanti khayrii qabuu fi wanti waa irraa baratan hin laallamu walaakinnahu namni jechuudha
kana jedhee hamilee cabuu hin qabuun isiniin jedha. Namni 2 3 4 yoo waan tokkorraa waan kanarraa barnoota fudhate irraa faayidaan santu caala jechuudha. Wantoota garaagaraa fakkeenyaaf kanarra osoo TikTok irraa viidiyoolee tokko fidee akka dhibbaan dhibbatti ilaalamu nin beeka jechuudha. Viidiyoo keessa gadi seentanii yoo ilaaltanis ni jira jechuudha. Garuu wanta khayrii qabuu fi wanta immoo qulqullinaan abbaan hojjete maaliif akka ta'e hin beeku. Hamilee waliin jajjabeessinu wal bira tarra. Kanaaf immoo tuyyuu bakka hin taanetti immoo waan yeroo kennallee nurraa fudhatee hordoftoota kenna kanallee immoo tuyyuu yeroo irraa fudhatu qabannee dhufna jechuu sababni hin laalamu jenneeti. Garuu rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam cufti keessan tiisedha akkasuma waan tiisitan kanarraa ni gaafatamtan jedhan. Fakkeenyaaf maatiin jala jiruuf ani tiisedha jechuudha. Waan hin taane fidee waan immoo isaan jallisu waan yeroo isaanirraa fixu yoo fide isaanin immoo tuyyuu yeroo na wajjin yeroo ofii fixan na irraa gaafatama rabbiin anallee isinirraa haa uffalchuu isinis narraa haa uffalchuu waan gaarii irratti wal haa jajjabeessinu adaraa keessaniin isiniin jedha. Jajjabaadhaa. Tana booda immoo qissaalee babbareedduu tana caalaa dasnama jettu tana caalaa nama hawwattu qabadhe dhufa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu alaikum jannee salamtaa warra jannataa. Assalamu alaikum jannee